Oduu teenyaa jalqabaatiin hiriirri mormii godina Booranaatti eegale jabaatee itti fufeeraa jedhame. Ulaan daldalaa Oromiyaa Moyyaaleen Somaaleedhaaf kennamuun dheekkamsa kaasuun uummanni ammallee mootummaa dura dhaabbachaa jira jedhame. Hiriira torbaaniif mootummaa miila tokkoon dhaabe bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin mootummaan Itoophiyaa lammiilee biyyattii galaana Yamanitti dhumaniif gadda itti dhagahame ibsate. Yeroo ammaa waraanaan biyyattii qiyaamaa kan godhe diinagdee biyyattii kuffisee dargaggoonni akka baqatan kan taasise mootummichi lammiilee Itoophiyaa baharatti dhuman kanaaf nan gaddaa jechuun ibsateera. Guyyaa tokko dura lammiileen Itoophiyaa 68 qarqara galaana Yamanitti dhumuun gabaafameera. Asirrattis gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu itti aanuun viidiyoon hidhattoonni faannoo bidiruu Xaanaanash irratti dhukaasa bananiiru jechuudhaan qoodamaa jiru sobaa jedhame. Tibbana Xaanaanash Bahardaar gahuu hordofee viidiyoon takka miidiyaa hawaasummaa gubbaatti qoodamteetti. Viidiyoo tanaan wal qabatee Itoophiyaan Cheek gabaasa bal'aa maxxanse qaba ni dhageessu. Oduu biraatiin poolisiin Finfinnee namoota miseensa nagaa kabachiistota magaalattii reebuudhaan shakkaman to'atee qorataa akka jiru ibse ni dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatiin Masriin dhimmi laga Abbaayyaa anaaf dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuutii jechuun akeekkachiifte. Haaluma kanaan pirezidaantii Masrii Abdul Fattah Al-Siisii qondaaltota olaanoo biyyattii gara Yuugaandaatti erguun dhimma Naayil irratti pirezidaantii Yuugaandaa waliin mari'atameera. Gabaasa guutuu asirrattis ni dhageessu. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Noolee Global Media. Odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin hiriirri mormii godina Booranaatti eegale ammaas jabaatee itti fufeeraa jedhame. Ulaan daldalaa Oromiyaa Moyyaaleen Somaaleedhaaf kennamuun dheekkamsa kaasuun uummanni mootummaa dura dhaabbachuu jabeessee itti fufeera. Torbaanota dabre manni maree naannoo Somaalee aanaalee 14 naannoo Oromiyaatii fi naannoo Affaarirraa kutuun humnaan fudhachuu hordofee mootummaan federaalaa immoo kana ifatti jaraa fayyamuu hordofee uummanni Oromoo dhimmicha mormuu irratti argama. Kanaanis ganama har'aa barii irraa jalqabee hawaasni godina Booranaa magaalaa Yaaballoo marroo sadaffaadhaaf daandii guutee mormii dhageessisaa jira. Akkuma amma dura hiriira mormii har'aa irrattis lafti teenya lafee teenya. Lafa teenya dabarsinee hin laannu gaaffiin dhimma daangaa siyaasaa oli saamicha daangaa ni balaaleeffanna. Moyyaaleen alaabaa lamaan hin bultu. Moyyaaleen Oromoodhaaf ulaa galaanaa caalti. Lafa dhiigaan tiksinee asiin geenye shiraan hin kenninu. Alaabaan naannoo 5 lafa Oromiyaa irraa guutummaatti haa buqqa'u. Callisa mootummaa naannoo Oromiyaa ni balaaleeffannaa fi kan kana fakkaatan dhaadannoowwan har'a hiriirtonni dhageessisan keessaatii jedhame. Hiriira kanarratti murtoo saamicha lafaa Oromiyaa irratti naannoon Somaalee dabarsaa jiru haga haqamuu sagalee isaanii dhageessifachuu akka itti fufan hiriirtonni dhaadataniiru. Uummanni Oromiyaa kutaa hunda keessa jiru weerara Oromiyaa bahee akka mormus
waamicha taasisaniiru jedhame. Addatti ammoo kutaaleen saamichaaf saaxilaman akka Harargeef Baalee dhimmicha callisanii ilaaluun sirrii akka hin taane hiriirtonni godina Booranaa hubachiisaniiru. Oduu biraatiin mootummaan Itoophiyaa lammiilee biyyattii galaana Yamanitti dhumaniif gadda itti dhagahame ibsate. Yeroo ammaa waraanaan biyyattii qiyaamaa kan kaa'e dinagdee biyyattii kuffisee dargaggoonni akka baqatan kan godhe mootummichi lammiilee Itoophiyaa baharatti dhuman kanaaf nan gaddaa jechuun ibsa baaseera. Haaluma kanaan lammiileen Itoophiyaa 68 qarqara galaana Yamanitti dhumuun isaanii dhagahameera. Kanaanis handaara Yamanitti bidiruun lammiilee Itoophiyaa ittiin imalaa turan dhidhimuun namoonni 68 ol yoo dhumanii fi mirkanaa'an 70 kan caalan achi buuteen isaanii dhabameera. Bidiruun godaantota lammiilee Itoophiyaa 154 ittiin imalaa turan galoo galaana Yaman irratti dhidhimte lammiileen Itoophiyaa 68 yoo lubbuu dhaban 74 kan ta'an ammoo achi buuteen isaanii akka dhabame dhaabbanni godaantota mootummoota gamtoomanii beeksiseera. Dhaabbanni godaantota IOM godaantonni bishaan irratti bidiruun isaanii dhidhime kun hunduu lammiilee Itoophiyaa akka ta'an mirkaneessee reeffi namoota galaana irratti du'anii handaara galaanaa kibba Yaman kutaa bulchiinsa Abiyaanitti argamuu ibseera. Duulli godaantota reeffi isaanii hin argamne barbaadu itti fufee akka jiru IOM hubachiiseera. Lammiilee Itoophiyaa 68 bahara irratti dhuman kana ilaalchisu mootummaan Itoophiyaa halkan edaa ibsa baaseen lammiilee biyyattii galaana Yamanitti dhumaniif gadda itti dhagahame ibsateera. Haaluma kanaan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa lammiilee biyyattii balaa dhidhima bidiruu Yamanitti mudate hordofee lubbuun isaanii darbeetiif gadda guddaan itti dhagahamuu hubachiiseera. Haala balaa kanaa qaamota dhimmi kun ilaallatu waliin qorataa jiraachuu kan ibse ministeerri dhimma alaa biyyattii kun maatiiwwan firoota isaanii balaa bidiruu kanaan dhabaniif jajjabina hawweera. Ministeerri dhimma alaa kun ibsa isaa keessatti lammiileen kun amma booda karaa seeraan alaatiin deemuurraa akka of qusatanii fi karaa seeraatiin gara biyya alaa deemuu akka yaalan hubachiiseera. Baqachuun lammiilee Itoophiyaatiif dhumaatii kanaaf guutummaatti itti gaafatama guddaa kan qabu mootummaa Itoophiyaatii jedhu dhaabbilee mirga namoomaatiif falman. Oduu biraatiin poolisiin magaalaa Finfinnee namoota miseensota nagaa kabachiistota magaalattii reebuudhaan shakkaman to'atee qorataa akka jiru ibse. Tibbana magaalaa Finfinneetti daldaltootaaf miseensota nagaa kabachiisan jidduutti dhibdeen dhalate erga viidiyoodhaan mul'ate ijoo dubbii ture. Haaluma kanaan poolisiin magaalaa Finfinnee dhimma kana ilaalchisuun ibsa eda baaseen namoota yakka miseensota nagaa kabachiiftota magaalattii reebuudhaan shakkaman to'annoo jala oolchee qorannaa irratti gaggeessaa jiraachuu ibseera. Hagayyoonaa namoonni 9 to'annoo jala ooluu kan ibse poolisii magaalaa Finfinnee namoonni kunis miseensota abbaa taayitaa kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee irratti yakka reebichaa raawwachuun kan shakkamanii fi to'ataman akka ta'e ibse. Koomishinii poolisii magaalaa Finfinneetti qajeelchi poolisii kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo shakkamtoonni kun yakka kana hagayyaa bultii 2 bara 2025 kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo aanaa 13 bakka addaa warshaa daawwitii Jamoo jedhamuutti akka miseensota kanarraan rakkoo geessisan ibse. Poolisii magaalaa Finfinnee haala yakka kanaa yoo ibsu Maatusaalaa Maadooreetii fi Abbush Guxee miseensonni abbaa taayitaa kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee wayita daldala daandii irraa to'achuudhaaf tarkaanfii fudhatan shakkamtoonni kun kurfaa'uun miseensota kabachiistota dambii kana dhagaa fi dhiitichoodhaan dhaanuun yakka kana raawwataniiru jedhe. Shakkamtoonni kun yakka kana raawwatanii dhokachuudhaaf yaalanii hordoffii poolisii magaalaa Finfinnee taasiseen to'annoo jala ooluu fi qorannoon dabalataa irratti gaggeeffama akka jiru darbees namoota yakka kana keessa harka qaban biraa kaan to'achuudhaaf sochiin taasifama akka jiru poolisii magaalaa Finfinnee hubachiiseera. Oduu biraatiin viidiyoon hidhattoonni faannoo bidiruu Xaanaanash irratti dhukaasa banan jechuun qoodamaa jiru sobaa jedhame. Tibbana Xaanaanash Bahardaar ga'uu hordofee viidiyoon takka haalaan qoodamteetti. Viidiyoo fi suuraalee sobaa mirkaneessuudhaan kan beekamu Itoophiyaan Cheek dhimma kanarratti qorannoo gaggeessee ifoomseen viidiyoon Xaanaanashii fi faannoodhaan wal qabatee qoodamte tun dhugaa miti jedheera. Itoophiyaan Cheek gabaasa isaa eda maxxanseen fayyadamtoonni feesbuukii tokko tokko viidiyoo wayita hidhattoonni faannoo bidiruu Xaanaanash 2 irratti dhukaasa banan agarsiisu jedhan
qoodaa jiru jedhe. Fuulaawwanii fi akkaawuntiiwwan feesbuukii odeeffannoo kana qoodan viidiyichi naannoo Amaaraa keessatti akka waraabamee fi miseensota raayyaa ittisa biyyaatii fi hidhattoota faannoo jidduutti wayita dhukaasni raawwatu akka agarsiisus eeraniiru jedha. Viidiyoon bal'inaan qoodame kun sakandiiwwan 30 kan dheerate yommuu ta'u sagalee dhukaasaas of keessaa qabaa jedha Itoophiyaan Cheek. Fuulaawwan feesbuukii viidiyoo kana qoodan keessaa tokko fuula feesbuukii maqaa Shukraddiin Jamaal jedhamu qabuu fi hordoftoota 280 ol qabu yommuu ta'u oduu ammee jechuun viidiyicha qoodeeraa jedhama. Viidiyoon fuula kanarratti qoodame 50 ol kan daawwatame yommuu ta'u fayyadamtoonni feesbuukii 150 ol ta'anis deebisanii qoodaniiru yookaan sheer godhaniiru jedhama. Haa ta'u malee qorannoo Itoophiyaan Cheek viidiyoo kanarratti taasiseen viidiyoon kun erga waraabamee kan bubbule ta'uu isaa mirkaneeffadheera jedha Itoophiyaan Cheek. Kana malees viidiyichi wayita hidhattoonni faannoo bidiruu xaanaan asirratti dhukaasa banan hin agarsiisu kan jedhu Itoophiyaan Cheek sagaleen dhukaasaa viidiyicha keessaa dhaga'amus iddoo biraatii fudhatamee viidiyichatti kan dabalamedha jedha. Gama biraatiin viidiyoowwan wayita bidiruun xaanaanash naannoo gammoojjii Abbaayyaa geessu agarsiisan torbeewwan 3 dura ture miidiyaalee hawaasaa irratti qoodame akka ta'e ibsa. Wayita sanattis fayyadamtoonni miidiyaalee hawaasaa sababa bidiruu kanaatiin daandiin konkolaataa yeroodhaaf cufamuu isaa eeruun viidiyicha qoodaa turaniiru jedha Itoophiyaan Cheek. Kanaaf ammoo viidiyoo fi sagaleen dhukaasaa bakka bakkaa kan walitti dhufanidha malee xaanaanash irratti dhukaasni hin banamne jechuun mirkaneessa. Oduu teenyaa xumuraatiin Masriin dhimmi laga Abbaayyaa anaaf dhimma jiraachuu dhabuutii jechuun akeekkachiifte. Haaluma kanaan pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisii qondaaltota olaanoo Masrii gara Yuugaandaatti erguun dhimma laga Abbaayyaa irratti mariin pirezidaantii Yuugaandaa waliin akka taasifame ibsame. Waggoota 13 caalaa dhimma laga Abbaayyaa irratti Itoophiyaa faana wal dhabaa kan jirtu Masriin ammallee ollaawwan Itoophiyaa faana hariiroo cimsuudhaaf sochii godhuu itti fufteetti. Kanaanis ministeerri dhimma alaa Masrii pirezidaantii Yuugaandaa waliin guyyaa kaleessaa dhimma nageenya bishaan Abbaayyaa irratti mari'achuu miidiyaaleen biyyoota lamaanii gabaasan. Akka gabaafametti ministeerri dhimma alaa Masrii Badrii Abdallaati wiixata kaleessaa pirezidaantii Yuugaandaa Yuwerii Museveenii waliin Inxeebbeetti wal arguun yaaddoo Masriin nageenya bishaanii ishee irratti qabduu fi karaalee walitti dhufeenya biyyoota lamaanii jechuun Ugaandaaf Masrii guddisuun danda'amu irratti mari'achuu isaanii ministeerri haajaa alaa Masrii gama isaaniitiin beeksisaniiru. Gama biraatiin ministeerri qabeenya bishaaniif jallisii Masrii Haniis Waaliyem daawwannaa ofiisaa Yuugaandaatti taasisaniin walga'ii sadarkaa olaanaa kanarratti hirmaataniiru jedhame. Ibsa ministeerri dhimma alaa baasee irraa akka mul'atutti Abdallaatiin yaaddoo Masriin laga Abbaayyaa irratti qabdu ilaalchisee kan dubbatan yoo ta'u qabeenya bishaanii waliin wal qabatee seera idil addunyaa kabajuun barbaachisaa ta'uu cimsanii akka dubbatan ibsame. Abdallaatiin yoo dubbatan Masriin tarkaanfii gama tokko Itoophiyaan fudhachaa jirtu akka hin fudhanne ibsuun gama kaaniin Kaayiroon nageenya bishaanii isii eeguudhaaf seera idil addunyaa jalatti tarkaanfiiwwan barbaachisoo ta'an hunda akka fudhattu akeekkachiisanii jiru jedhame. Haasawaa isaanii keessatti cimsanii kan dubbatan bishaan laga Abbaayyaa Masriidhaaf dhimma jiraachuu dhabuutii jechuun dubbatan. Dhumarratti Abdallaatii fi Suwaaleem ministeera dhimma alaa Yuugaandaa Heenerii Oriem waliinis Kampaalaatti wal arganii akka jiran himameera. Osoo dubbannu Heeneriin yookaan ministeerri dhimma alaa Yuugaandaa amma dura ifatti ba'uun dhimma laga Abbaayyaa irratti Masrii akka hin deeggarree fi Itoophiyaa akka deeggaran ibsanii turu. Gabaasuun keenya ni yaadatama. Biyya keessas ta'ee kanneen biyya alaa jiraattan meeshaalee garaagaraa kanneen akka boorsaa, shiitii, jalbaaba, diriyaa, kopheewwan mimmiidhagoo yeroo cidhaatii fi sagantaalee garaagaraatiif oolan, shittoowwanii fi dibataalee garaagaraa bitachuu yoo barbaaddan magaalotaa fi suuqawwan garaagaraa irra deemuun hafee jira. Manuma keessan taa'aa meeshaa gosa barbaaddanii suuraa isaanuu ergaa. Nuummoo mana keessanitti isinii finna jedha dhaabbanni Hafuutii online shopping. Kennaawwan garaagaraa bifa giiftitiin hiriyoota, maatii, haadha warraa yookaan abbaa warraa akkasuma kaadhimaa keessaniif erguu yoo barbaaddanis homa tokko hin yaadina. Lakkoofsa armaan gadii kanaan nu qunnama yookaan karaa telegiraama keenna Hafuutii online shopping jedhuun heloo nun jedha. Teessoon keenna magaalaa Adaamaa yoo ta'u magaalota naannoo Adaamaa jiran dabalatee guutummaa biyyaatti tajaajilli keenna isin dhaqqaba jedha. Hafuutii online shopping filannoo keessan
yeroo maraa.